Rakeenyatti osoo hin himin hin galee ani si feesi fudhadhadhee waadaanaaf galee kakatee kunoo ofeena fudhatee erga ofeena fudhatee kunoon dadhabee deemichaa karaarra waanan turee fi darbee immoo sa'aatii sadii mataa isheen ture doshaan xabaafatanii sa'aatii sadii mataa isheen ture achitti hedduu takkan dadhabee an akka dadhabee galee hedduu takka waanan dadhabee jiruudhaafi baay'ee of gatee rafee kunoo waanan qabu hunduma akkan ofii kiyyaaf warqii bitadhee hin beekta hunda saayyisitti madheera haadha kiyyaaf warqii mormaa warqii qubaa bitee ofii kiyyallee akkasii obboloota kiyyaaf wannan hambiseeruun qabu daaraa akka shaanxaa koo keessa kaa'ee hidhadhee dhufetti moobaayilii koofi boorsaa ishee harkatti qabadhu bichiteet na hafee diraama Dubaayii biyya keenyatti sharafadha jedhee birrii 8,000 akkan qabadhee dhufetti kunoo amma oma tokko na harka hin jiru habee qubni jalaa fudhatee shaanxaa koo faana akkana rafee of gate kan dadhabee rubbaaree shaanxaa koo faana fudhatee bade ammoo kunoo endaan hirriba keessaa ka'ee ilaaluuf tokkollee hin jiru. Maali miilan mana kattaasi osoo warra keenya dhageenan deebi'a dudduubatti paaspoortii koo bichitee na harkatti hafeera tiraanspoortii kanan godhadhee socho'ullee hin qabu maaloo beeku miilan mana gargaari maaloo hedduu takka cinqamee jira cinqatii ulfaataa keessa hin jira nama amananii namarratti of gatu humna isaa kanadha. Beeku miila nama namatti na dabali maayoo giiftii kun osoo warri keenya hin dhagayina hin deebi'a erga deebi'a achi ga'ee nuuna hin jedha maal jedhee hin galamanatti kakatee rabbii waamee kakatee kun akkasittiin shaantaa koo fudhatee bade maallaqa koo tokko osoo hin hambisiin warqeen koo tokko osoo hin fi sigarramu wayyaa san uffadhee jiru malee uummata qabu waliin jijjiirradhu. Habeeku maalu na miilanuma nagafi gaarii miilanuma ciniisuu kana keessaa na baasii. Gorsa namaa tuffachuun kunoo kana qaba. Ofeensi fuudha. Maal rakkattaa umma wanti si jannaqu hin jiru naan jedhee kunoo cinqatii ani keessaa bahuu hin dandeenye keessatti na dhiisee kute. Qabeenya koo tokko isheen hambisiin tasgaggoon halkaniif guyyaa dhaabadhee hojjedhee xuruursee fide. Akkasitti sassaabbatee bade. Habeeku maalu miilanuma na gargaari giiftii ko. Gaafa namni namatti himu nama tuffachuun kunoo kanadha faayidaan isaa dhumarratti. Har'a natti dhaga'ame iddoo fiduun dhabee gorsatti na gorsite. Kanatti maatiin keeffanii si haa fuudhanii orma dhamaniini. Ormi si nyaata naan jettee na gorsite. Kunoo jecha kee tuffachuun koo kunoo kana narraa hin gahe. Habeeku duraa miilanuma na gargaarii. Birrii naa ergi maalu giiftii ko dudduubattan deebi'a yoo daldaalutas naa barbaadi daldaalata na haasofsiisi. Afaan beekti nyaata hojjechuu dandeessi je'iiti wanna hundumaa itti haasa'iiti. Nama wal nu quunnamsiise habeeku maalu miilanuma na gargaarii giiftii ko. Kun nama sakaaniif furmaata ta'a. Deebii quubsaa ta'a warroota akka koo hiriyyaa qabaatanii hiriyyaa isaanii amanatanii gara biyyaatti galan. Keessumaa warroonni irratti of gatan. Uummata akka faayidaa hin qabu. Amma dafqa namaa nyaatutti malee jaalala namaaf hin qabu. Maqaa koollee dhahiin jechuudha. Dhugaa rabbiiti kana namatti himuu qabda. Namaaf barnoota ta'a. Akka isaan of eeggatan. Barumsa guddaa namaaf ta'a jedhee yaada akka kootti. Kanaaf barumsa guddaadha kun. Bu'aa baay'een irraa hubadhe. Ilmi namaa maal akka namaaf ta'u. Hiriyyaa dhugaan maal akka namaaf ta'u asirratti adda baafadhe.
Habeeko maal na qarqaaree giiftii ko maal miila numa na qarqaariya rakkadhee jira sammuun kee na gadhiifachuuf namootaaf illee barnoota ta'a dhugaa rabbii maqaa koo hin dhahin maqaa koo illee hin dhahin namootaaf akka barumsa ta'utti kanallee hojjechuu qabda. Gorsi namaa nama fayyada gorsa namaa tuffachuun sirrii miti. Gaafa namni namatti himu dhaggeeffatanii hojiirra oolchuun gaariidha. Nama tuffachuun faayidaan isaa kun dhumni isaa akka koo kanadha. Gaafati na gorsite gaafati yeroo kirraa kuttee anaan na gorsite sana ishii jedhee si harkaa fudhadhe. Hojiirra oolchuu dhabuun koo dhumni isaa kun kana narraa hin gahe. Kanaatiif iyyuu Habeeko dhiifama naaf godhi. Yeroo kee guddina gorsite. Hojiirra oolchuu dhabuun koo immoo kunoo dhumni isaa akkana ta'ee jira. Atillee yeroo kee natti dadhabdee na gorsite. Gorsa kee lafatti balleessu qof dhiifama naaf godhi Habeeko namatti hin fakkaatu gaafichu. Kun holqa keessa seenanii keessa bahuu dadhabaniiti argu mi'aa gorsa namaa. Habeeko. Hadaraa daldaalota na iyyafadhu hadaraa miilanuma dugda duubatti na deebisi. Miilanuma namatti na dabali. Anaaf barumsa naaf ta'eera. Warra kaaniif illee akka barumsa ta'uuf ifa gochuu qabda. Kana hadaraa ani sitti kennila. Hadaraa imaanaa koo kana. Imaanaa koo kana dhiisii na beeku. Akkuma dhageessanii akkuma sagaleellee isin dhageessisee dhugaa dubbachuuf obboleettii kana nama ani baay'ee jaalladhu nama ani baay'ee isheetti siqu icciitii ishee hundallee kanan beeku akkuma afaan ishee irraa dhageessanitti obboleettii kiyya jedhee baay'ee ishee gorseetiin ture garuu yeroo sanatti ishiin icciitii ishee na hin dhoksitu maalimmoo jettee ani utuun du'eetii dhiira bira hin bu'u kallattii maatii kiyyan buran bu'a utuma ta'eetu maatii keenya biratti isa waamee isa waliin wal agarra malee jette jechuudha dhiirri dubartii gantu waan isi hagaru jiruun keessi hagaru jireenyi keessi hagaru dhiirri dafqa dubartii nyaattu jireenyi kee haa burjaaja'u deemtee galman ga'i karoorri kee karaatti haafu waan facaastee hin haammatiin jiruun kee haa burjaaja'u galman ga'i dhiirri dubartiin akkanatti dafqite dafqa ishee fiddee haala kanaan ishee gantu nama ishee jaallatu fakkaattee niitii mana keessee jechuudha. Niitii mana keessee dubartii mana kaa ishee kanarra maallaqa fuudhee achii niitii qaba. Garuu hamma kana namni agaheeru sin jiru namni beeku sin jiru. Gubbaan kun kan inni ejjetu magaala biraarraati. Naannaa maatii hin jiru. Sanuu nama maatii tokko keessatti guddatan jechuudha. Nama haati isaaniif abbaan isaanii wal arguu danda'an. Nama ganda tokko keessatti biyya tokko naannaa tokko keessatti dhalatanii guddatan. Maaddii tokko irraa nyaachuu danda'an gabaa tokko dhaabbatan. Akkasumallee immoo nama waldaa tokko keessatti waaqeffatan jechuudha. Boru kuni maalirra gahaa? Abbootii warra gurguddaarra gahaa. Garuu mucaan kuni ragaa maal qabdi? Maaliin natti laattee jirti? Maallaqa ishee fuudhuu koo akkasumas immoo meeshaa ishee hanga kana fuudhee baduu kiyya ragaa maaliin na argatti jechuu danda'a. Ragaa baay'eetu jira. Obboleettiin kun duras maallaqa waan hedduu tanee jedhaa. Jedhee maallaqa harkaa fuudhes risiitiin isaas inni jira akkasumallee immoo ragaa hedduutu jira jechuudha. Ishee yeroo isa faana haasoftu sagalee isaa waraabaa faana haasofte jechuudha. Maqaa isaa dhahaa sagalee isaa waraabaa sooddeetillee maatii kee abaduufaa jettee maqaa maatii isaa oofteetillee waliin haasaa turte. Inni garuu eessatti na agarti jedheeti. Mucaan kuni kan inni ejjetus Finfinnee keessaa ejjechaa jira jechuudha ammaa fi Finfinnee keessatti kan inni haala kana mijeesse meeshaa ishee hundumaa hanga kana irraa fudhatee deemesi Finfinnee keessattidha jechuudha. Garuu galanni Waaqayyoof haa ta'u obboleettiin kun guyyaa kaleessa barartee jirti gara Dubaayitti jechuudha. Hiriyaa jechuun gaafa caba tokko wal aanu akkasumallee immoo wal gargaaruudha. Galata Waaqaa daldalaa argee fi akka carraa madaamii nyaata dubartoota nyaata hojjechuu danda'an akkasumas immoo afaan dubbachuu danda'an akka tasaa argee fi guyyaa tokko keessatti viizaan hojjetamee sa'aatii 24 keessatti
namaan gargaaramtee nama Finfinnee keessa jirtu ishee dawwalee namaan gargaaramtee Dubaayitti deebitee jirti amma jechuudha. Seenaan kun seenaa ajaa'ibaati. Seenaa boru iftaan maatiin hundirree irraa barate namni kamillee irraa barate. Maatiin jara kana lamaanii garuu akka walitti bu'iinsa daangaan qabne dhaabbataan qabnetti isin hubachiisa. Guyyaa biraasillee akkasuma viidiyoo waraabee guyyaa isaan ishee murtoo isheen irra geessallee isinitti ani nima jechuudha. Har'aaf akkuma isin jettanii maqaa koo hin ahiini, maqaa isaas hin ahiini, xinnoo ishee sammuu kiyya tasgabbeeffadha naan jetteetiin jirti jechuudha. Maqaa isaas hin ahu. Guyyaa biraa garuu akka gareedhaan garee adda addaatti sheer ta'amee suuraa isaa waliin akka mucaan kun garee jirutti bakka jirutti barbaadamullee isin biraan nan geessisa jechuudha. Obboleewwan onlaayinii irratti haala kanaan nama amantanii keessi namaa fagoo alayyaa qiliilee kan irraa kufanii du'an jechuudha. Kanii ba'uu hin dandeenye lubbuun namaa jechuudha. Akkas ilmi namaa keessa garuu gantuudha. Dhiirri tokko tokko namni gaariinis jira. Ga'een madha jechuudha. Ga'eedha malee dhiira hunda miti. Dubartiin garuu obboleettii keeti, haadha manaa keeti, haadha keeti, obboleettii keeti. Hamma nyaattu hin beektu. Dafqa obboleettii kana nyaattee Waaqayyo balaan taane si saaxiluu danda'a. Sekendii keessatti Waaqayyo waan dhukkuba ati irraa fayyuu hin dandeenye si saaxiluu danda'a. Dhukkuba ati birrii sana fudhattee, warqii sanallee gurgurattee, uffata sanallee gurgurattee irraa fayyuu hin dandeenye si saaxila jechuudha. Waaqayyo guyyaa tokko akka har'a fayyaa kee jirtutti of hin ilaalin. Akka har'a deemaa jirtu kanatti of hin ilaalin. Akka har'a ani humna qaba jettaa jirtu kanatti of hin ilaalin. Humni kees hin dhuma, birrichis hin dhuma, isheen immoo ilmi namaa immoo bakka kufee bakka cabetti nafu. Hin kaati, borus hin kaati jechuudha. Gantuu sumatu gantuu ta'e hafiyyaa gantuu. Dhiirri dubartii gantuu dhiira miti. Hanga dubartii teessee funcooftuu hin geessu jechuudha. Gurbittiin kun dhugaa baay'ee anaan illee na aarsiteetti. Obboleewwan keenya garuu warri onlaayinii irratti haala kanaan dhiirotaaf akkasuma maallaqa ergitanii waa hunda gootan nama abbaa manaa keetiin yoo haa ta'u waliin gaa'ela dhaabbattee dhuftee yoo ta'e ragaa wajjin godha. Obboleettiin kun ragaadha. Bor funyaan irra dhaabattee birrii ishee illee fudhachuu dandeessi. Hojii isa mataa isaarraallee ariisisuu ni dandeessi jechuudha. Yeroo nama faana haasoftan kanaan rikoordii godha. Bilbila keessan isa faana haasaa maqaa isaadhaa, maqaa abbaasaa, maqaa haadha isaa dhahaati kanaan faana haasaa, ragaan faana haasaa. Risiitiitti maallaqa ergitanillee qabadha. Lafa galuutti hin galu jechuudha. Har'aaf garuu nama aarsuu danda'a. Har'aaf garuu nama miidhuu danda'a. Obboleewwan keenya immoo irraa barachuu dandeessu jechuudha. Bakka irra caalaatti baay'ee tokko akka amma dubba'uu olitti waan baay'ee na aarsee na gaddisiise jechuudha. Isheenis immoo akka amma asirraa boo'aa dubbattu kana miti ture. Yeroo itti gaggabdee bakka hanga du'aarra geesseetu jira jechuudha. Hanga du'aarra geessee namoonni gargaaranii bakka hospitaala geessanii gulukoosii waan adda addaatti godhanii gara lubbuu isheetti deebiteetiin jirti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni kufee hafuu hin jiru. Garuu immoo isin obboleewwan keenya immoo irraa barachuu qabdu. Akkaataa itti ilmi namaa nama dhabu. Mucaa kana yeroo faana haasoftu garuu nama ganuu miti. Damma beektu miti. Damma bakka las je'een aannan akka aannanii. Gorsa inni yeroo ishii faana haasofu. Anaan ishii haa turuuti. Anaan illee irra darbee na haasofsiisa. Yeroo haasofnu hiriyaa kooti isheen baay'ee nan jaaladha. Baay'ee nan kabaja. Iddoon ishee qaba. Keessi koo jira. Jaalalan ishee qabu maalitti jijjiiruu hin danda'u. Harmee kiyyatti jaalala ishee jijjiiruu hin danda'u. Naan jedha jechuudha. Anis immoo nama akkasii argachuuf ati carraa qabeettiidha. Hin jedha ture. Garuu nama kana guyyaa tokko kanarratti eegeetiin hin beeku jechuudha. Guyyaa tokko garuu gurbaan kun akka saaxilame taa'atii eegaa. Waaqayyo immoo nama galataa godhee asuma deebisu. Hundi keessan garuu akka irraa barattan abdiin qaba. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyya warri maatii naan taane asumaan maatii ta'a infoormeeshinii adda addaa walirraa fudhanna jechuudha. Obboleewwan keessaniifis immoo barumsa akka ta'uu fi sheer godhaa, laayik godhaa, buush akka ta'uuf viidiyoon kun jechuudha. Barumsa guddaa isinii ta'a. Yaada qeeqa yoo qabaattaniifis immoo koomentii jala nuu kaa'uu dandeessu. Hanga turtii biraa viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaan naa tura. Isin jaalladha, isin kabajaa.